sodaadhu jechuun maaf kan si sodaadhu? Xiqqoo jira bakkeerraan argadhe jira bakkeerraan argadhe ati gadariite gara ofii keetii balleessitee badii namatti hin murin ofii keetii badii balleessitee hin beekta waan gootee hin beekta osoo kabaja abbaa manaa keetii qabaatte otoo bultii koon jabeeffadha jettee yaaddeetii daa'ima godhattee maaf dhoksite? Dhoksuun qabdu turte maaliif dhoksite? Amma immoo inni aaree bare na fuudhe ittiin deebi'u gaafa irra deddeebi'e sagalee isaa maxxansuu nan danda'a barreeffama isaa maxxansuu nan danda'a ragaadhaan. Badii akkas jette gaa kun fayyootu balleesse isheen balleessite manaa hariite ishee tari'ee otoo kabaja isaa qabattee maaf ala daa'iman qabatteetti fidde daa'ima godhattee alatti maa dhossitee fayyoo tu balleesse kanaafanii jette kun kanaafan kana hojjadhee jira goodadhaan argadhee innis baqa balleessisuun waan jiruufi sin barbaadanaan jedhe silaa manaa balleessa akkanaa jira jedhe kun akkas taatee hafte jechuudha. Kun akkasitti fayyoonis of balleessite dogoggorte ishiinis otoo gaa mistira qabdu sana durumaan himte isheenis kanan dhaqxuushu kun har'a ishiittiin dhufu qilleensi hin galu qilleensa gidduudhaan ishiin kun argatte kun qaccam goote deebi'uun hin jiru lama hin jiru deebi'uun maafan gadi dhiisa nan du'een irratti hin du'ee bada malee gadiin dhiisuu jira jette gaamma haadha kotuub intalooni jiraadhuma gadi dhiisu nan du'een argama irratti malee jette maaliif isheetu balleesse isheetu otoo mucaalaa qabduun qabu jetteeni inni immoo garaa kutate gaa dhiira jette eenyuttan murteessa nama duulachuu wanti hundumtuu jira eenyuttan murteessa maaliin jedha akka dhuunfaa kootitti isin maali jettu fayyoon hin balleessineedhaa fi balleessite garuu immoo ishiin kuni jiraan sila hala jedhee fudhatteetti baqa ana wayyaa koottu jetteen maali wayya an akka kootti gaarii isaa ta'uu gadhees jiraan otoo manumsaatti deebi'e ishee dhiise manumsaatti haa nyaatu yoo nyaate jette birrii ilaalee yoo dhufe haa nyaatu ilma biyya kootiti jette ilma biyya kootiti yoo nyaate haa nyaatu maan rakkoo qaba dammoo mana akkana jiruudhaa kireessee silaa biyyi ishii Wallaggaa miti isayyuu kana sitti akkaan finfinnee taa'u kan na godhe hisaa kana naa kireessee amma na jajjabeessee na wajjin ta'e yoo nyaate yoo nyaatu isa ishiin irraa nyaatee deebi'uuf jettu in sobdi ishiin isaa na goonfamtu garuu jiraan na qabee jira na jabeessee jira na bukkee dhaabatee jira na bashannansiisee jira wanti shakku tokko hin jiru jetteetti ergaa dabarfatte jechuudha konfidensiidha maaliif situ balleessee situ qilleensa mana kee naqee inni kanaaf ba'ee jette dhamaa gochuun hin danda'amu akkuma argitanii dhamaa gochuun hin danda'amu baay'een gadda yanan baay'een gadda dhugaa baay'een ishiidhaa gadde maal gochuu danda'ama garuu amma fedhe yoo ta'e irra keessa amma fedhe yoo ta'e garuu intaloon kun gidduu isaanii galuu qabdu ana tota shamammoodeen morma ishii gar duubatti naannessee jika amma soo ta'e otoo fayyoo ta'e muqorqoraatti irra keessa lachuutu irra kaa'e tokko mataa ishii shamammoodeenii fuuldura ishii duuba godhaaf otoo na ta'e hin dhiisu maaliif jiraan bayee halan teenya ginuma isa gargar hin baane waraqaan namti isaaniitu gargar hin cinne maa tuqu halaalatti soo ta'e maa tuqu amma nani nagaa hin jennetti maa tuqu balleessa guddaa jira jechuudha ani intaloo hin jaalanne si jammar hin jaalanne haadha kotuubsaan hin jaalanne gochaa ishiin gootu hundumaayyuu dogoggora een fudhadha garuu namni sheemni san qabaas baay'ee konfidensiidhaan kun
ishiitu balleesse kanaafan fudhadhe. Ana uffalli dhufe addi wanti na baasu tokkollee hin jiru jechaa jirti. Egaa Waaqa beeka. Fayyoo yoo waan ishii wajjin jiraate deebi'uuf. Isheen akkashiitti naa deebi'atte konfidensii qabdi. Isheen kun immoo abadan nama biyya kootiiti. Mana akkana na kireesse. Nafana bashannanaa jira. Yeroo gaarii dabarsaa jira. Wanti sodaadhu tokko hin jiru jette. Rakkoon qabu sillachuufu. Ani garuu fayyoon jiraadhas ta'e. Borus ta'e. Okay? Fayyis. Qaxxitaa godhime. Taa'aa jira dura. Kanaafi Waaqayyoon nuti gaashee gargaaru malee ishiin abdii godhattee teessi. Garuu abdiin qabu akkamma jirutti abdiin hin jiru. Akkamma jirutti jechuudha. Hundumaafuu mee sattaanu laalla hundumtuu konfidensii mataasaa guuttatee as ba'a. Qobaa ishiiti garuu fayyoon. Isheen kun illee birriidhaan nama bibbitattee tamma fakkeessiti. Innis silaa gara ishiiti amma birriidhaani garuu fayyoon qobaadha. Ani karaan danda'een inumani dubbisaa inumani jajjabeessa jechuudha. Hundumaafuu jechuudha yaadan qabuuni. Maal godhee waan bira. Kanamtuu namaa furu yoo abbaa ta'e malee. Qilleensoo gidduu jalaa galee. Dhuftee warra buute allaattiini. Edaannaa galee mi'a bitadhee mi'a Itoophiyaa jettee minaamna gadi baastu ishiin isa kana abdatteeti. Edaa jiraa faana mi'a bitaa jiru. Way. Jireenya Finfinneen jiraadha naata daashiin isa argatte. Abdii kanaate daasatu sisirreessaaf isa mijeessaaf. Intalumti wallaggaa dhuftee kun Finfinnee keessa akkanatti jiraachuu konfidansuun maalii qabaatteen jedha bara. Daashiin isa kana qabdi konfidansii. Isa kana jajjabina of bukkeedhaa qabdi kanaafti jette. Anyways waan haaraa jiru isin biraan ga'uun koon oolu ani viidiyoon argadhe. Chaanaala garuu sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sheer laakiin isin hafiini. Yaada qabdan immoo barreessaa. Yaada keessaniif galatooma. Tokkoon keessan immoo kan jettan raajidha. Ani immoo dhufeessa jala qacam godha. Kootu nyaatta. Akka daanqootti borma kee naanneessa. Kootu. Qalli adhannaan akkanatti nyaara sii kenne kokkolfeessi faanaa isa dhugumseete. Miila keen gadi mataa ol sii baasan gadi sii buusan miila kee ol garagalchaan. Waan dhiisu qabu. Abaddaan. Abadan. Okay. Akkasii yaada jiru barreessaame maaltu ta'u akka qabu garuu ani ishiidhaan barreessa meeseejii waasaappiidhaan yeroo kana cinqiirra jirtis baay'ee yaadaan fudhattu namarraayyuu hunduma saaqxee bilbilaanis warra bilbilee yaada fudhachuu hin dandeessu bargii xaariirra jirti. Tasarra buutee dhaggeeffattee yaada namaa waliin madaaltee karaa ishii baasu yoo ilaallachuu barbaadde isin yaada qabdan nu barreessa. Koomantiillee dubbisuu dhiisuu dandeessu ishiinii. Bakka warrumtitti dhiyaata yaada ibsaafis yaada maal ishii akka gootu mala maalii akka gootu akkamitti akka itti fuftu jechuudha. Innaa oduu isitti dhiyeesse baay'ee.